Ani ma kan te sijil abradani tuma numa itu tagaru. Wallahi silki una rankaf to ma bilog na gote bar. Ya? Bilog na gote WhatsApp irran. Me wanti mudate ummata Oromoo timi. Wallahi duran na Ati jallate. maal keessa teessee nu dubbisaa jirta maaltu nu tuttufasa? Mana jalan jira bar. Mana jalan jira kana fedeni bar. Namni tuqatu teessee maali abbareessu hammaama keessa jirtanii maali beek gamas deemu? Nama kuma takkurra nu tuttufaa jira bar. Ayyesh. Maali obboleessu nama kiyya respekti godhi. Ammo Ittiin seenaa si mudatte. Esha tos. Inna mana jallate bakama WhatsApp irran bilog na gote jirti bar. WhatsApp irran bilog na gote jirti bar. Waan si mudate takkarraa himu uummata Oromootti himadhu waan si mudate meebi goofandimii si banuu danda'ani. Esha tos. Oh, thank you, Habibti. Ayye Oromo mucayyoo wayii tokko jaalladhee Kanaadaa jirti duraan si jaalladhaan jettee bakka nallee gargaartee mana kiraayinaa kanfaltee kan ji'a lamaanaa kanfaltee achi booda sin barbaadu naan jettee mucaa wayii narraa fudhate innaa kanaaf iyyuu maal naan jettu adaraa keessanii memmee akka keessanitti maal naan jettu wallahi baay'een jaalladhan ture baay'ee wal jaallanna turre teelana geessee na diddee ufuma isheeti jechuudha. Akkamitti sirraa fudhateetti himi akkatti sirraa fudhatellee. Intodaatiin itti himi haa? Okay. Innillee biyyuma Kanaadaa jira. Sababuma ani biyya Arabaa jiruuf inni immoo biyya Kanaadaa jiruufi bakka nama biyya Arabaa jiru hin jaalladhu jettee jechuudha. Bakka isuma jaallattee sanarraa fudhatee jira. Shulluuqaadhama maqaansaa. Ani jaalalleen qaba waan ta'eef lammaffaa silkii kiyya irratti illee hin dawwalini maqaa kiyya illee hin dhayini naan jette. Garuu akka obbolummaa yoo ta'e si gargaara gara obbolummaa yoo ta'e si gargaara malee karaa jaalallee minaaminii fiqiree minaaminii jette suura kiyyallee poostiin godhiini maqaa kiyyallee hin dhayini obbolummaa ta'e immoo ammas dabalee si gargaara. Kanaaf iyyuu maqaa kiyya waa'ee jaalalleedhaan akkan kaasne naan jette natti dubbatte. Jette naa barreessite. Dulaan jaalala keessatti maal fa'aa waliin jechuu turtan? Bakka harkaan kana guutuu walii dawwalla bakka meseenjeraan naa dawwalla guutuu midhaan naa dawwalti yeroo hundumaa waasaappiidhaan viidiyoo faa naa dawwalti yeroo gaafa viidiyoo naa dawwaltu immoo kanuma umarratti wallollee waa biraa na gaafatte jennaan isaa booddee anis garaan kutadhe waan ta'e tokko na gaafatte umarratti. Maal si gaafadhe? Wallahi maaki qaaniidha waan ta'e tokko na gaafatte jennaan zimeeree malliise. Okay. Ani barbaadu waan akkasii maaliif na gaafatta ani koo nama dhiyoo musliima ta'edha. Kara rabbiirra nama quraana barachaa jirudha waan ta'eef maaliif waan akkasii na gaafattaa jennaani yoo wanta sana viidiyoo naa dawwalte wanta sana na agarsiiste malee naan jette jennaan nan dhiise wallahi. Ya. Change godi bakka change godi. Kanumaa fedhennis. Okay. Okay. Nama waggaa meeqaatti si nama guddaadha? Nama guddaa wayii tokko ani immoo viidiyoo wayii tokko poosti godhennaan Dr. Asiliitti illee bara deemeen ture Dr. Asiliin illee laayikinaa laatee ture achi jalatti. Wallahi bakka nama gaariidha see laayikinaa laatee ture isatu na aarse malee waa biraayyuun. Waggaa meeqa isiin? Isheen umurii ishee xiqqoo ishee naannaa gara 38 naannaa gara 40 wayiin taati. Okay. 40 wayi? 42 akkasin taate 42 43 taati.
Ittimatti doktaritti akka waliisin araarsumo. Gaaf laayivii isaan irra galeen ture hin gadda dhiyoo kana na dubbisanii laayikii yunaa laatanii suura poosti goote sana akkamidha ittuma jirtaa yennaanii na didde mucayyoonii jedheennaanii dhiisi bakka yoo tokko deeme tokko dhufa waan ta'eef nassaabinoo maanaan jedhanii na gorsanii hin gadda. Wallaahi naa sheerii sitti gochuu nan danda'a laayikii naa laatanii turan viidiyoo sana irratti. Ati jaalalli irraatti qabdee? Jaalalli irraa na qabdeetti. Ati waggaan keeme? 23. Ati 23 isin 48. 43 minaamin hin taate akkasuma hin taate turteetti garuu biyya sana yoo waggaa 8 fixee dargan deemeetti. Isin ilmaan ni qabdi? Biyyatti qaba mucaa wayii naan jette mucaa tokkoon qaba biyyatti naan jette. Sobaa jirta sobaan nuyi maa jirta taarika matsaafa gubbaan? Wallaahi rabbiin kun irratti natti ragaadha akkasuma naan jette wallaahi rabbi ani sobaan jiru nama kana an durallee nama biraa jaalladheen beeku ishee waan jaalladhe malee nama biraa tokkollee jaalladheen beeku amma kanaan dura rabbi. Ammallee ni jaallattaani? Hin jaalladha yoo isheen naa deebite hin jaalladha mana kiraayii kan ji'a lamaa si'a lama naa ergite birrii si'a lama naa ergite mana kiraayii naa cuftee kan ji'a lamaa jechuudha. Doolaara 200 naa ergite. Doolaara 100 nyaattee jirta haa? Doolaara 400 naa ergite ani koo cubbuu baafadheera kaa akka musliimaattis akka musliimaattis. Kan sararee atis doolaara 400 nyaattee biyyaansa hanga isii haasoo jirte. La ani cubbuu baafadheera kaa ani homaa hin dinne kaa ani rabbillee natti lakkaa hin jedhe rabbittillee himadheera kaa ani isheen dinne kaa isheen naa ergite mana kiraayillee kan faladhee ofuma ishee mona jaallattee birrii kanallee naa ergite ani jibbine ofuma ishee teela na geesse nama biraa qaba bakka kanaa booda yoo obbolummaa ammallee dabalee si gargaara waa'ee jaalallee minaaminii natti hin kaasin kan naan jedhe isheedha. Okay. Duuba amma miidhamarra jirtaa? Hin jaalladha garmalee hin jaalladha wallaahi. Jaalachuu isii keeti haada huccuu kanarra sansalloota badhu nu garsiisi. Haada huccuu kanarratti sansaladhu nu garsiisi jaalachiisi. Nan jaalladha harkan naa dawwalti harkan naannaa bakka akka Dubaayitti naannaa saayitii 4 faa naa dawwalti harkan. Harkan naa dawwalti. Harkan naa dawwalti? Bakka ofirraa dhicha haati. Ani birrii yooman fite yooman dideen koo birrii fite naan jechaa jiru warrasi. Bakka ofirraa dhicha yaa? Wallaahi ani koo bakka rabbittillee himadheera yoo cubbuun kennan qabiinii na gargaarteetta ofii makee immoo deebistee na dhiiste waan ta'eefi waa biraammoo kanaan hin jedhe boodallee akkana nabaarre hin jedhen wallaahi. Yaanti na gargaaraa ati amma haqa isiin dhoyseen beektaa namni dhiirri irra hedduun haqa dubartootaa hin dhoysan si galee. Hawaamii qataaniif kana hayaadaniif kana hawaamii qataaniif kana nuun tahanii isaan akkasii jaanii isaan hamatan dhaqanii. Isaan duratti hoo nama gaarii isaan duuba hoo isaan badaa godhanii haasa'uun ati just nama 1,500 irratti akka isiin si gargaarte akka kiraa manaa si kafaltu hintee jirtu jechuudha. Nam dhiirti maallaqa nyaadhee isee ittiin jirtu asuma galee ta'uu rabbii walii isinitti walii isnaa deebisu haa. Ayyee ani koo hin jibbine ofii kiyyaa waan tokko hin jibbine ammallee yoo daa deebitee dhuftee ani hin fuudha hin dhiisu wallaahi homaa tokko hin dhiisu jechuudha. Isa humna qabatu immoo narraa fudhatee jechuudha kanaaf jedhee. Akkamitti sirra humna qabaata mucaan? Wallaahi ani maalan beekare waa'ee warra Kanaadaa kana maalan beekare innillee Kanaadaa ma jira jedhanii. Innillee Kanaadaa ma jira. Bikki humna sirratti qabu ati biyya Arabaa jirta inni biyya Baay'izawwee jira kanuma rakkoon. Ati illee hin deemtaa yaadiin ishii? Haa ta'us. Amma isiin 40 meeqa ture qaalimaan ta'e umriin isii 40 meeqa?
afurtamii lamaan ga afurtamii sadiin taate turteetti bar mucaa wayii qabde mucaa waggaa jaha qaba biyyaatti. Amma dekan godhanii beektaa shantamii jaha xabbasteeti Eh. itti agarsiise.